توكو شبونا الرخاء والله لازم نسران شبونا فيون أجندة في وان كان جاء جت سلكين دبسة جاءتي دبتي منا أصلي قصدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا أشما هركبوني كوجمتو تبجلتمتو تردفتو تمد ولا بودا سكنتا تمسس خلتي بيوت الددات السنين وردفتن غرفودا كينيا مد ولا بوتين جتارا وروني بيوت الددات السنين خلتي الددات وردفا يترون دكيسنو غلطو ما الفاد أسنين جدا أني كوبيسا سكنتيجا فالمتارو رتيجا مد ولا بوتين جتارا وروني موت بيوت الددات السنين وردفا يترون دكيسنو غلطو ما مد ولا بو ميديا سبسكرايب كتا لايك كتا شير كتا أسنين جدا. Eyenga guyya har'a motu waa'ee iftu nuraarraa dubbachuun barbaada. Iftu nuraadhaa gara social mediaatiin abbaa keenya hayyuu keenya ulamaa keenya ustaaz Sheikh Amin Ibroodha irratti yaada dabarfatteerti. Kanaan wal qabatee komiin ammana hin jedhamne kallattiilee adda addaatiin ishirratti yeroo ammaa kana darbamaa jira. Kanaaf immoo Oromoon maal jechaa jira waa'ee kanarratti garam deemaa jira. Guyyaa elgaddaa immoo akkuma beekamu ustaaza keenya jaalatamaa kabajamaa ustaaz Ibsaa irratti keessaayyuu obboleettii teenna Nasraa Gursum yaada ishee dabarfatteen wal qabatee Nasraa Gursum ammoo carraa isaaniif kan fayyadamte ustaazonni keenya jechaadha biyya Harargee irraa jechaadha. Keessaayyuu namoonni shamarran Harargee taatanii ustaaza keenya Ibsatti heerumuu barbaadan lakkoofsa barreessaa qaamotu mee ol baay'ee dubbadhaa kan jedhu carraa argattee saniif fayyadamte ustaaza Ibsaatti heerumuu malee ani jiraachuu hin danda'u ustaaza Ibsaa nan jaaladha namoonni biroo harka keessaa baafadhaa jechuudhaan irra deddeebi'uudhaan warningii adda addaa kennaa turte jechaadha. Kuni kanumaan osoo jiru guyyaa tokko ollee osoo hin jedhin jechaadha. Iftuu Nuuraadha the same thing nama guddaa aalima guddaa nama Oromoof qabnu nama biyyaaf qabnu nama Afrikaaf qabnu jaalatamaa fi seeqataa keenya kolfaa keenya bashannansiisaa argite yoo daawwaa gatanii daawwan isaaniirraa bareedan ilma isii kata'uu fi dandeessu akkasuma mootu abbaa keenya hundaa kan ta'an jechaadha. Ol baateetiin isin jaaladhaa isaan jaaladhee jira abadan anillee isattiin heeruma kan jedhu yaada armaan dura hin argine waan asin dura Oromoon hin qabne arginee dhagine jechaadha guyyaa lama keessa jechaadha. Kanaaf immoo hawaasni hoo maal jedhaa jira iftuun kaleessa iftuu Nuuraadha as biratti wanti dagachuun qabni hawaasa keenya. Isaan lamaanuu waan wal fakkeessu jira. Isaan lamaanuu waan isaan ittiin wal fakkeessutu jira jechaadha. Isaan keessaa tokko isaan lamaanuu yeroo jalqabaa eessa turan kan jedhu laaluu danda'u qabna jechaadha. Biyyi isaan keessa turan biyya kaaba Afrikaa Ijipti akkuma beekamu Kaayiroo keessa jechaadha. Ijoolleen Kaayiroo tun hedduun isaanii yeroodhaa yerootti jechaadha. Shamarrannis dhiirris hundi isaanii jechaadha sooshaal miidiyaa irratti warroota sooshaal miidiyaa kana influence gochuu danda'an. Warra sooshaal miidiyaa kana argitee unkuruu danda'an. Lammaffaa qabrii kootillee irra hin dhaabbatina isin jaalladhu. Isin jibbeetiin jira. Hammaan isin jaalladhu ni beektan jechuudha. Hammaan isin walitti qabee isin gurguddisee beekte jechuudha. Lammaffaa argaa ija keessanii barbaadu. Argaa ija keessanii uummata kana duratti isin argaa keessanii barbaadu. Lammaffaa qabrii kan kootu irra akkan dhaabbatu. Maqaa gosa kanan kaafne. Anis isin kaasu. Oturaa caaluu isin gaafadhee. Maakumaa caaluu baasina. Wayyaa gugurraacha kaayyattanii mee mbaane. Chambane. Duuba wal ajjeesuun keessan. Hajaalu ajjeesuudhaan garaagarummaa qaba wal ajjeesuun keessan. Rasaasa walitti baafachuun keessan. Maaltu isinitti tolee isin? Osoo Hajaaluu qabrii keessa ciisu. Farshoo isin baasee isin. Isin quubse kanatti. Haadha manaa manatti dhiiftanii jechuu keenya. Nuti dubartii reebaa turre maal? Kanasi barsiifne. Kanaafi walumaa galatti keessaayyuu iftuu Nuuraadha yeroo ammaa kanatti aalima guddaa sheeka keenya jechaadha nama dhugaa dubbachuu fi ammas Sheikh Amin Ibroon nama jabaadha. Garuu immootu haala kanaan gabbaaneetumaan cal jenneetiin milkaa'uu hin dandeenye moo waluma waan akkas jedhe ebalu haa jedhu fakkaataa jechaadha dubbiin jechaadha. Kanaafi ilmaan Oromoodhaaf please haga dandeenyeen nama feetanis jaaladha. Nama feetanis wanni jedha sooshaal miidiyaa irratti baay'aniiti waa dubbachuun kuni saba kana kireeditii isaa gabbuusa. Saba kana eenyummaa isaa kaleessa jechaadha. Saba guddaa gaanfa Afrikaa keessatti sirna ittiin bulmaata mataa isaa qabu, aadaa walooma isaa qabu, wayyooma isaa qabu, sirna fuudhaa fi heerumaa, sirna gaddaa kan waliin ibsatu kanaaf hin ta'u wanti kun jechaadha. Kanaafi ammas taanaan har'as taanaan inni eenyuyyuu jechaadha sooshaal miidiyaa irratti hanga dandameen amantaa isaa jabeeffataatiin akka amantaan isaa jirutti yoo deeme gaariidha.
walumaa galatti mee iftuu noo maal jetti kan jedhu si waan wajjin ilaaluta warroonni mootu kallattiidhaan nu hordofaa turtan koomentiilee adda addaa yaadne keenya kun yoo dogoggora ta'e kallattiilee adda addaatiin nu kennuu dandeessanii mee kallattiidhaan hajirmattus waan jira akkasuma mootuu keessaa iyyuu waa'ee Nasraa Gursuum irratti yaadne si kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu mootu waan wajjin haasawa sirraa arginu ta'a kan isin qopheessee isin biraan gaa jiru gara foddaa madda miidiyaatiin anu obboleessi keessan falmataa rooti warroonni mootu kallattiilee adda addaatiin nu dhageeffachaa jirtan amma sirra deebinee galatoomaa isiniin jenna madda walaabuu miidiyaadha mana keessanii madda walaabuu miidiyaa kan nu duuba jiru kun akkuma argaartan asirraa akkuma argaartan jidduudhaan isin beeksifna odaa roobaatu jira odaa roobaa irraa mootu ulee abbaa gadaatu jira itti aansuudhaan magariisa mul'isaa dachee magariituu qabeenya uumamaati odaa roobaa immoo hangafa odaalee oromiyaa shaman keessaati itti aansuudhaan Dima jirachaadha jidduu kana wareegama kaleessa walaabuu dhageeffachuudhaaf lafa burqaa maddaa kan Oromoon tikfachuudhaaf sirna imperiyaal Itoophiyaa yeroo gaggeeffamaa ture irratti lolli kallattii adda addaatiin Oromoo fi Oromiyaa irra gaggeeffamaa ture wareegama kafalaa ture bifa diimaatiin kaa'amee jira. Adiin kun ammoo qulqullummaa saba guddaa gaanfa Afrikaati Oromoo jechaadha. Sagantaa keenyatti isin deebistuu dhageeffadha walitti deebisuu gaarii. Nyaati wallahi itti durate walla kashti barate sini gana oh biya farajin bit akhir baya bilen to andu kanaaf amma ani kaisi macarrashaan dhaamsa macarrashaa sinidha dhageeffadha dhaamsa macarrashaa isinidha dhageeffadha tokkoffa jecha deeggardachuun raajatti hillikii yookaan hinarfaa nasraatiif waan san akkasii jette annoo inni naaf nasraan obboleettitiya nan jaalladha hiriyaatiya nin kabaja wanni isitti na hinaasisu tokko hin jiru isinii galeessira wanni na hinaasisu tokko hin jiru eenyuttuu hinaafan umriitii osoo namatti hinaafe wallahi osoo hinaafaa qabaadhe biyya bakka san keessa ga'e biyya kana dhufu osoo hinaafaa qabaadhe osoo namatti hinaafe biyya bakka san keessa hin bahu gaafuma dhukkubsa san du'aa jechuu sila akkuma dhagaa jirtan kanatti yeroo ammaa kanatti jechaadha sagalee viidiyoo ishiirraa jechaadha hedduu haasamee jira waa hedduu dubbatamee jira keessaayyuu akka waa walii qoodaatti haasamaa jira ebalus haa jaalattu ebaluu wanti akkas haa jaalattu anillee ebaluun jaaladha walii qooduun taati jedhana hin taatu bar walii qooduudhaan hin taatu osoo taa'ee maal gochuu rakkatanan jechaadha ofii isaaniitti akka deemanitti yookaan akka ofii kennaa deemutti osoo taati hin taatu qoqooda rabbii jechaan marti jireenyi immoo qoqooda rabbiiti bultiin qoqooda rabbiiti fakkeenyaaf anin dargaggeessa argitan kuni yeroo ammaa kanatti hin fuune namoota akka kennaa kanaan osoo jette waan gaariidha namoota akka kiyyaa hedduu jira namoonni bultiin ijaaratan jechaadha namoota dargaggoota bultiin ijaaratan kanaan isin jaalannaa bultii ijaarachuu barbaannaa jettaniin namoonni itti machuu qabdan sila namoota akka isin jaalattanii kana jechaadha abbaa keessan obboleessi keessan abbaa keenya jechaadha kanaafi dhuguma dubbachuudhaaf shamarran garam deemaa jirti kan jedhu bifa addaatiin gaafii nu keessatti uumeera jechaadha dargaggoonni hedduun yeroo bultiin ijaaratanitti shamarran hedduun yeroo bultiin ijaaratanitti hadhan kana mootuu keessaayyuu akka waan walii qoodutti jechaadha lafaa miti wanti kun beekaas biratti wanti kun lafaa miti lafa walii qoodaa turan lafti illee seera godhatte amantanatti manni ijaarsaa maappii malee ijaarame hayyama malee ijaarame diigamaa irra bultiin immoo akkasii miti hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf hin danda'amu ebaluun jaalachuu mirga qaba ebaluun jaalachuu mirga qaba eeyyen nama jaalachuu mirga qaba leebiliin nama ittiin jaalatan ammoo leebilii makeetiin ta'uu danda'u qaba jechaadha kanaaf warroonni daawwachaa jirtan hundi keessanuu kallattiilee adda addaatiin biyyoota adda addaa keessa teessanii sagantaa taamsaasaa kallattii foddaa MW irraa kan isin biraan gaa jiru ani qopheessa sagantichaa falmataa rooroti qaama xumuraa yookaan ergaa xumuraa kan isin dabarsu keessaayyuu fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa kallattiilee adda addaatiin fayyadamtan warroonni madda walaabuu miidiyaatiif maatiin ta'in maatiin utaa isin jecha akkasuma immoo haala fayyadama sooshaal miidiyaa irratti yerootti dhugaa dubbachuudhaaf sabni guddaan kun kaleessaa kallattiilee adda addaatiin paartiilee siyaasa Oromootiin wal arrabsaa wal qeeqaa wal cabsaa turan sanbira darbuudhaan ofii isaaniitiin mandaratti galuudhaan gara sooshaal miidiyaatiin shamarran keenya dargaggeessi keenya inuma isaan gurguddaallee dabalatee jira mandaratti wal gaddeebisanii saba guddaa kana kallattiilee adda addaatiin arrabsaa tura sanbira darbanii namoota lubbuun hin jirre Oromoon waa beekuu danda'u qaba namni qeeqisuun nama akkamiiti nama lubbuun jiru moo nama lubbuun darbe nama lubbuun jiru yoo taate isweel sirraa ofirraa yaada saniin deebisuu danda'a yoo hayyuu ta'e immoo dhageeffateetu callisa jechaadha waan feeti yoo ittiin si tuffatee si dhiisuu danda'a jechaadha nama lubbuun hin jirre qeequun nama lubbuun hin jirre suuraa isaa gadi gargalchuun nama lubbuun hin jirre suuraa isaa gad dhaabuun qaanyi guddaa mooyatamuu kee yookaan immoo mooyatamuu qofa osoo hin taane sammuu kee sirrii akka hin jirre agarsiisa jechaadha namoonni nama lubbuun hin jirre
fuudhanii jechaadha gadi baasanii qeequun jechaadha. Waa lama beekuu danda'u qabna jechaadha. Namni sun lubbuun jira moo lubbuun hin jirre. Nama lubbuun hin jirre qeequun qaanyummaa qofa osoo hin taane atumtillee rabbiin birattillee kan irraa gaafatamtu jechaadha. Garuu immoo nama lubbuun jiru hin qeeqisin jechaan jiru. Namni ati qeeqi sun leevilii keetii wal madaala. Yoo leevilii keetii wal hin madaallee taate namni sun tarii deebisa waan taateef nama lubbuun jiru qeeqi malee nama lubbuun jiru akka feete godhi malee yoo kana jedhu suuraa gadi garagalchii miti. Nama suuraa gadi garagalchuu qofaan miti dargaggeessa. Nama suuraa gadi garagalchuu qofaan miti kan itti qabsaan. Akkanatti dhaabdeetumaan suuraa isaa normaal kana keessattillee yoo wajjin haasofte sunuyyuu ergaa mataa isaa qaba. Namni suuraa kiyya dhaabee maana morma jedhee deebisuu danda'a. Yoo si deebisullee baate influence gochuun kara positive awareness itiin ta'uu qaba isiniin jedha. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti wantoonni adda addaa mul'achaa jiranii aadaan duudhaan sabni guddaan kaleessa qabu kallattii adda addaatiin yeroo ammaa kanatti irraa hanga tokko irraa carafamaa jira jechaadha. Kanaaf ilmaan Oromoodha please amma dandeenyetti hanga dandeenyetti ofii keenya namaaf osoo hin taane waan gaarii haa dalagnu isin jedha. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Sagantaa Tamsaasa Kallattiidha gara Maddoolaa Miidiyaatiin kan isin biraan gahaa ture. Ani obboleessa keessan Falmataa Roorootii walumaa galatti sagantaa irraa goolabeen jira. Nagaatti naa tura.